Dr. Abiy Ahmed adda waraanaa Affaar irraan gootota raayyaa ittisa biyyaa fi diina haleelaa jiran gidduutti argamuun ergaawwan garaagaraa dabarsaniiru. Qaxaleewwan adda waraanaatti diina barbadeessaa jiranis ajajaa isaanii waliigalaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gidduu isaaniitti argamuun lolanii lolchiisuun miirri gootummaa fi injifannoo akka isaanitti dhaga'ame haalli simannaa fi gammachuun fuula isaaniirraa ni mul'ata. Gootummaa fi aarsaa isin kaffalaa jirtaniin Itoophiyaan isiniin boonteetti kan jedhan Dr. Abiy ilmaan keenya biyya kabajamte keessa akka jiraattuuf diinota keenya akka lamuu hin deebinetti barbadeessuu qabna dhaaman. Yeroo ammaa kana diinni keenya bittinnaa jira hanga inni barbadaa'e Itoophiyaan nagaa argattuttis boqonnaa tokko malee loluu qabnaas dhaamaniiru. Ifarkanii guyyaa magaalaa baadiyyaa Ilametti ajoollee meeqa eegera ruree narraaleen fokkisuure yammuu dabooraan kottu minaadhi of fakkaataayi yammuu daboon geerartu mirgita fakkaataan ammam keessi yoo tole nama yaabbii sombooti nama nyaata sombaati Ilametti ijoollee biyya kooti kaayi ijoollee biyya kootiin hundumtuu haadhoo kootiin Daangaa biyya fardaa fi arbaan tiksee deebisee biyya baankee cimsee raayyaa ta'ee tadawaadhaaf tumsee deebisee biyya baankee tiksee Ethiopia, Dabando Fardia, Tixidangabia, Tiki Potumada, Malatona Ramo, Kamfarda Waranu, Kamfarda Veraru, Malemi Diara, Ye Injaranu. Irahite yago
sosobaa fidee